Mirgi shamarranii biyya Arabaa keessa jiranii akka kabajamuu fi Jawaar Mohaammed dubbatee jira jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha shamarran keenya biyya namaa keessa jiranii fi yeroo rakkoon biyya irratti dhufee namni karaa irratti kufee gargaarsa qofaaf kan ishii gaafatuu fi kan ishii barbaadurraan kan hafe waa'ee rakkina shamarran biyya Arabaa kan lafaa kaasee waa'ee ishii kan dubbatu rabbi qofadha jechuudha. Dararaan hedduun irra ga'ee dhukkubsachuudhaan karaa adda addaatiin reebbamuudhaan biyya namaa keessatti yeroo ishii miidhamtee boqottu argina. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jedha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qaba hammallee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuun nan jaalladha isiniin jedha. Haara kan dhuftan gara yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan odeeffannoo yeroo argadha isiniin jedha. Akkasuma immoo maatii taatanii kan jirtanii laayik gochuudhaan viidiyoon kun nama baay'ee bira akka ga'u taasisaadha isiniin jedha. Obboloota koo laakiin keessan namoota bira akka ga'u taasisa. Namoonni baay'een immoo jechuudha viidiyoo kana yeroo hojjedhu jalqabarraa kaastanii amma dhumaatti otoo hin dhaggeeffatin yaada keessan callistanii kennitu jechuudha. Obboloota koo naqeequun keessan gaariidha jechuudha. Ittan gammadanillee jechuudha. Garuuti haa ta'uyyuu malee ani dhimminanii fidee dhufee asirratti sobuu fi hin qabu jechuudha. Maaliif har'a jiraachuu keenya beenna malee boru maal akka taanu hin beennu jechuudha. Ragaa wajjin asirratti isiniif maxxansuudhaaf immoo yuutuubiin koo aaradha. Seera yuutuubii hin guunne waan ta'eef na hadabuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma seera yuutuubii naaf guututti obsaanii na eeggadha isiniin jedha. Viidiyoo ragoota jechuudha. Iddoo bakka akka isin amanuu dandeessanitti iddoo kanatti fiduudhaaf jechuudha. Keessumaa samoona darbee mucayyoo madaamiin hajjeefte jedhamu irratti namoonni baay'een ati bira jirtaa waan akkasii jettan jechuudha. Haalas haa ta'u siis haa ta'u bira jiraannee miti jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota dhufan garuu ammam qabatamaa akka ta'e jechuudha. Teenyee madda isaa jechuudha gara baafanneeti jechuudha. Ani yeroo viidiyoo fidee dhufee asirratti maxxansu callisee yeroo isa namni odeessu doon taane namni barumsa irraa argachuu danda'a laata? Nullee miidhamni akkasii sun nutti dhufuu danda'a laata? Akkamitti jala baraarramuu dandeenya gaafa rakkinichi nutti dhufu jedheetani malee ani gaddi yookiis immoo duuni obboloota koo natti tolee miti jechuudha. Mucayyoon gadda boqotte kana laayivii ba'anii jechuudha. Yeroo hiriyoonni ishii haasaan akkasuma immoo obboloota ishiillee biyyaa jechuudha bilbilanii yeroo obboloota ishii laayivii irratti haasofsiisan jechuudha. Keessumaa guruupii mucayyoon kun musliima waan taateef guruupii quraan itti baratan keessatti jechuudha. Guruupiidhanii achirraan karaa feesbuukiitiin laayivii ba'anii akka sanatti bilbila kallattii biyyatti bilbiluudhaan obboloota ishii akkasuma immoo hiriyoota ishii yeroo haasofsiisan jala taa'ee dhaggeeffadhee dubbisuun qabatamaa ta'uusaa gaafan baruun isinillee jechuudha. Akka isin irraa of eeggattan maal gochuu akka qabdan jechuudha. Otoo rakkinni sun dhufee isinirra hin ga'in reeffi keenyayyuu gaafa boqonne gara biyyaatti akka nu galu jechuudha. Biyya namaa keessatti reeffi keenya hafuun salphina guddaadha jechuudha obboloota koo. Kanaaf duraan dursinee otoo rakkinni nurra hin ga'in maatii keenyatti akkamittiin lakkoofsa manaa, lakkoofsa madaamii akkasuma immoo akkamittiin lookeeshinii keenya ergachuu akka dandeenyu gaafa rakkinni nurra ga'etti namni akka nu qaqqabu, namni akka nu barbaadu. Rakkina keenya sanarratti jedheetiin viidiyoo isinii waraabe malee ani bira jiraadhee yeroo madaamiin qaltu yeroo madaamiin hajjeestu hin argine jechuudha. Warri madaamiin hin qalte jedhu suni sobuu danda'u jechuudha. Maaliif mucayyoon erga qalamtee erga hajjeefamtee ol jettee himachuu hin dandeessu jechuudha. Garuu obboleeyyeeshii mucayyoon kun erga dhukkubsattee dabadabdee to'i erga laaffiftee gara imbaasii geessitee imbaasiin immoo mana yaalaa geessanii mucayyoon kun lubbuu ishii keessaa ba'ee hamma immoo madaamittiin kun akka ajjeeste qorannoo mana yaalaatiinis mirkaneeffachuu qabna waan ta'eef hamma sanatti nuuf obsaadhaa jedhanii maatii biyyaa haasofsiisan jechuudha. Kanammoo kana nani dhagee laayivii baanii jechuudha. Baanii namoota gurguddaatu obboleeyyeeshii irratti bilbilanii gaafatan jechuudha biyya keessaa. Kanaaf iyyuu obboloota koo jechuudha yaada namaa otoo dhaggeeffattanii hin xumurin hin kennina jechaadha. Mana kiyyas mana keetis wanta seenuu hin beenu jechuudha borutti. Waanuma kamiyyuu yoo jenne tarii jechuudha guyyaa boruutti darbinee to'ii wanta hojjenne sana itti jiraachuu dhiisuu dandeenya jechaadha. Inni kun harka rabbii jira hundumti keenya iyyuu akkatti baanu malee akkatti gallu hin beenu jechuudha.
kanatti aansuudhaan jechuudha yaada koo isa kana dubbachuudhaaf miti kanan ture sababni isaayyuu namoonni baay'een yeroo isaan qeeqa waan tokko jechuudha natti tola geeru karaa qajeelaa fi karaa sirrii ta'e tokko yoon balleessellee anaan obboleetti keessanii nagorsaa isiniin jedha harramni homaa faayidaa hin qabu waan ta'eef imma Jo'aar Mahammad dubbate irratti immoo viidiyoo isinii maxxansuudhaaf akkuma isinitti hime yuutuubiin koo seera hin guunne waan ta'eef ganaa irratti hojjechaa jira haaraa ji'a 3 duutti jechuudha amma kanayyuu kan deeme waan ta'eef amma sanatti naaf ufsaa jechuudha. Jo'aar Mahammad immoo waa'ee shamarran biyya namaa keessatti dararamaa jirtu dubbatee ture jechuudha. Maaliif karaa mootummaatiin obboloota yookiin immoo shamarran biyya namaa keessa baqattummaadhaan gola Arabaa keessa kan jiraatanii hordoffiin cimaan karaa seeratiin ta'uu fi akka qabu jechuudha. Yeroo isaan miidhamanii yeroo isaan nyaata dhaban yeroo isaan balaa gurguddaan jechuudha karaa hojjechiistota isaaniitiinis haa ta'u gaafa darariin irra ga'e to'annoo jechuudha akka taasifamuu fi mootummaan isa kana dubbatee jira jechuudha. Sababni isaayyuu mootummaan kun qarshii yookiis immoo doolaara jechuudha. shamarran biyya Arabaa hojjettee maatii isaaniitirraa yoo erganiyyuu yoo gargaaraniyyuu sharafni karaa isaatiin sharafamu kun mootummaadhaaf galii guddaadha jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jechuudha biyya hijaarti shamarran biyya Arabaa jechuudha obboleeyya ishii barsiifti mana amantaa ijaarti maatii ishii warra manni irratti jige mana irraa kaasti warra qotiyyoo dhaban qotiyyoo camachiifti. Shamarran biyya Arabaa jechuun jechuudha rakkina ishii namni ishiidhaa fi hubatu hin jiru jechuudha. Wantoota garagaraa funaananii jechuudha namoota akka carraa jechuudha carraa gaarii argatanii jireenya hin taane jireenya gadhiisirratti bobba'anii ala keessatti ilaaluudhaan jechoota asiif achiin ishitti darbatamu. Rakkina mana namaa keessatti dararamtee halkanii guyyaa dhaabattee qorraan gubachaa haduudhaan jechuudha dhiiga ishiitiif dafqa ishii wal maktee dhangalaasaa golee namaa keessatti ija haadha hormaa fi ija abbaa hormaa ijoollee isaanii sammuu ishii godhaa hotoo hoolanii hunduma isaayyuu dandeessee jechuudha. Karaa biraatiin immoo jechoonni ishii irratti darbatamaa hoola jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha mootummaan jechuudha shamarran biyya namaa deemte maaliif shamarran kun gaafa biyya namaa keessa baatee deemtus maallaqa kaffalteeti malee tola miti jechuudha kan deemtu maallaqni sun immoo mootummaadhaaf galii ta'eeti jechuudha. Kanaaf mootummaan akkuma jechuudha galiin isaaf galu suni akkuma itti biyyaaf hojjetu sana warra biyya sana dafqa isaaniitti biyyaaf hojjetu sanas ordoffii taasisee fi akkuma biyyoota biraa jechuudha biyyoonni biraa gaafa lammii isaanii dararamu gaafa lammii isaanii hojjetanii hojii isaanii yookiis immoo gatii dafqa isaanii dhabanii bakka jiru barbaadee jechuudha. To'annoo isaaniif godhee seera jala galchuudhaan dafqa isaanii irraa fuudhuudhaan yoo iddoon isaan hojjetan sun ta'uufii baate hin baasa jechuudha. Namoota lubbuu lammii isaanii irratti illee dhiibbaa geggeessanillee seera to'annoo jala galchaniitu gumaa baasuuf jechuudha. Kan keenya garuu akkas miti jechuudha. Otoo ijoollonni keenya jechuudha lammii biraa yookiis immoo harabootuma kana keessa ijoollee isaanii irratti maal otoo waan tokko yaadanii jechuudha laalaa jechuudha waan isaan godhan. Namni kamiyyuu rabbii fuulduratti tokkodha jechuudha waliin caalu hiyyeessis sooressis jechuudha. Nutis jechuudha humna keenyaan hojjetannee dafqinee jireenya keenya jiraachisuudhaaf biyyaa baane isaa sunis immoo jaalatanii hojii isaaniitti jedhanii nu fudhatan jechuudha. Namni kamiyyuu mirgi isaa kabajamuu fi qaba jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha namoonni jajjabaa ta'anis haa ta'u namoonni xixiqqaa ta'anis jechuudha akkaataa yaada isaaniitiin jechuudha barumsaanis haa ta'u waa'ee shamarran biyya Arabaa hammeenya malee gaarummaa isaaniitiin takkayyuu lafaa kaasanii beekani. Shamarran keenya kaasaanii du'anii galu kan isaanii dhukkubsatanii sammuu dhabanii galu gaafa ishiin asii galte bicha jechuudha jechaan ishii miidhuu takkatuu maraattee galtee shamarran biyya Arabaa sammuu hin qabanii jedhuun jechuudha. Kaan immoo jechuudha du'aniitiyyuu reeffi isaaniiyyuu yeroo itti isbeelii keessatti yookaas kosii keessatti yeroo itti gatamutu jira jechuudha. Nama isaanii dubbatu hin qaban jechuudha waaqayyoon gaditti.
uumaa isaaniitti bichaadha jechuudha kan isaan of kennatani. Akka namaatti akka biyyaatti akka lammiitti abbaa isaanii dubbatu haadha isaaniif dubbatu hin qaban jechuudha. Imimmaan isaanii lolaasaniitti kan isaan jiraatani. Aniif ati tari jechuudha. Carraa hollaanii irraa argannee gadda keenya walitti dagachuu dandeenya. Garuu isa kana kan hin argannetu jiru jechuudha. Gaafa nuti baanee dubbanne immoo tarii ta'u furmaata nuuf ta'uu danda'a. Rakkoo nutti dhufuuf illee furmaata argachuu dandeenya jechuudha. Shamarran keenya gaafa dhukkubsattee mana yaalatiif akka yaala argattu rakkina ishii keessatti akka gargaaramtu qaamni dhimmi kun ilaallatu nuuf ilaaluu ishiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Yaadni dogoggoraa yoo jiraate dhiifama. Wanna wajjin turtaniif turtii gaarii ishiniif haa ta'u. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan tura. Yaada koo immoo gara siyaasaatti akka fudhannee waa'ee siyaasaa gonkumaan wanta beeku hin qabu jechuudha. Beekus keessas hin galan.